Wow, wow, wow. Garam-garam dubbiin, garam-garam dubbiin. Saayidoo barakiinaa dhugdee moo yaa saayidoo? Diraamaadhaan eebalaan guute, eebalaan guute. Keerma keeraati inshaallah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii nagaa qabdanii yaa uummataa baga jiraatanii kabajamtootaan jaallatamtoota nagaa qabdu baga jiraatanii baga rabbiin isaa kana siisise. Dhuguma amma saayidoo barakiinaa dhugemu akkuma roozaan egaa garaa laaftuu fi miidhamoo maa inni garam dubbiin maal hayyuutti dabarfate moo barakiinaa kan yaa rabbii yaa Allah yaa rabbii yaa Allah moo aarii mammataa keessa baanaanii isanni mana keenya galee fi barakiinaa dhuge jetti moo dhugaatti barakiinaa dhugee barakiinaa dhuguusaas hin beekamu. Wanti kun dhugaadha moo sobadha moo wanni namaa galullee hin jiru dhugaaf sobaa ta'e wayiin aarii keessa dhukkubsachuu danda'a hin beekamu. Maaliif dhugaa roozaan waan akkan ilaalitti akka waan roozaan eeshisa jettee waan isatti fakkaatee jechuudha. Askabii wallahi wanni jedhu qubashee gaama sayid wallahi askabii maarree dhugaadha wanni jedhu sa'aatii sadatti kan inni dhugaasee natti fakkaata. Amma isheen gara sumayyaallee sodaatte roozaan natti fakkaata. Waan murteessitee qabda afaan maal isa fakkaatte dhugayyuu. Ho'iin immoo amma saayidoon aarii kana keessan kiiwwachuun amma qayyade aarii keessa kana keessa mataa keessa baate natti fakkaata. Moo diraamaa hojjetaa jiru moo maaliin beekaa? Egaa akka argitanitti wayyaa dooftoraa uffata garuu mana dooftoraa ciisamoo manuma keessatti ammoo himatama garuu uummata wallaahi qaydha. Waan sanaan galle waa akka gara laaftuuf ishee akka jettuuf immoo akkam dubbiin egaa akka jettutti egaa isheen kana dura barakiinaan dhuga jettee waraattu saayidoon dubartii jilbeeffatee hin beeku meeqatu isa barbaada ati eenyu walii saayidoon si jedhee barakiinaa dhuguu jettee jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf xiqqoo mataa keessa bahuun abduu saayidootiin miskiina aadadayyuu eessa roozaan amma hin jaalladha jetti gaaffiillee amma hin jaalladha garuu sumayyaaf jedhe sumayyaa yoo naa iyyamte itti heerumu maal jechuudha roozaa sumayyaan otoo iji ishee ilaaluu itti heerumsiin jetti akka badaa ta'e sitti himaa jirti bara ani hinaaffaaseetu dubartii irraa baraaraan jira saayidoo irraa dubartii lubbuu ishee baraaraan jira jettee akka waan inni qalee nyaatu ittee waa akka inni badaa ta'e maqaa isa balleessaa jirti as baatee isheen ammallee jechuudha. Yoo isheen didduu gammachuu isheetti dhagahame yookaan miti yoo dhugaateef jettee bara yoo dhugaateef roozaa lubbuu keessa baraaraan jira jetti maal jechuudha maal ati lubbuu keessa baaseeti adeemaa jirta haara lubbuun faanarra turtee haadha ilmaan lama taatee sa'aatii kana hundaa waliin turtee gaafa sirratti fuudhuudha badaa ta'e saayidoo sirratti fuunaan badaa ta'e dura gaaree jettee waliin turtee waliin nyaattee waliin dhugdee haadha ilmaan lamaa taatee fi gaafa sirratti fuudhu badaadha gaafa sirratti fuunee gaariidha jechuudha. Ayi dubartii wallahi gizee tokko xinnoo wal qusanne yoo biraa deemanis gaarii ilaashuma gaariitiin yoo biraa deemanii bareedaadha yoo dhugaa dubbachuuf. Bakka wal xureessanii jechan taane walirra kaanii garaa ofii walitti ittiin godhanii wal biraa deemurra karaa nagaa deemanii badee tolee miidhee ta'e rabbii isaaf rabbitu beeka rabbitu gaafa taasisan hundarraayyuu gaarii hojjete hamaa hojjeteeyyuu otoo afaan ofii sassaabbatanii taa'anii bareedaadha. Gaafa waliin jiraate gaarii ta'e har'ammoo badaadha. Saayidoo ani amma hinaafti na seetu. Ani hinaafee miti. Dubartiin akka saayidootti heerumtee gubattuu hin barbaadu. An dubartii fi dhaabbachaa jira malee hinaafaas isinitti fakkaata.
hinaaffaa miti inni Saayidoo kan dhaabachaa jira kan isheen jettee haasoftu akkuma argitan viidiyoo tokko gadi gadhiisteetti jechuudha. Hinaaffaa miti yuunnan kee kun hinaaffaa keessaayyuu sadaangaa darbeessa dhukkubaati. Dhukkuba caalu dhukkubni tokko waan namarraa hin deemne tokko jira lubbuu namaa baasu tokko isa ati. Isa yoo ta'e malee hankee hinaaffaa keessa darbeeyyuu dhukkuba hankee kun. Inni naaffisne yoo ta'e abbaa ilmaanii badaa tees gaarii teesi akka kanaa nama ta'u miti nama fayyadu miti ishee tokko gubee gadhiisee atillee akkasii maaliidha hin jettu. Yoommoo hin naaffisne anoo haala itti deebi'uu hin qabdu garuu immoo dubartiin akka Saayidoon dubartii malee dhaabatee hafuu barbaaddii jechuudha. Isheen hojjechaa jirtu amma isheen wallaahi laazim. Kanaafuu Roozaan immoo dogongora guddaadha. Sumayyaa waan hedduu hin qabdu. Sumayyaan waan Saayidootti deebii alaamaa qabdu miti. Otoo deebii alaamaa qabdi ta'e gaafa inni hayyuutiin gadhiisu sana deebitii kottu yoo barbaadde Dubaay si geesse sargii akkamii si godha wanni jedhee kadhatu gaafa sana gadi baatii jechuudha. Isheen akkasumaan jireenya isaa akka rarra'ee hafu jireenya isaa akka badu malee akka inni gammadee jiraatu hin barbaaddu har'as boru Sumayyaan jechuudha. Kanaafuu Sumayyaan naa eeyyamtee Sumayyaan maali intinii seete mooti haadha keeti moo abbaa keeti Sumayyaan. Kanaafuu dogongora guddaadha kun dhugaanii yoo jaallattee jiraatte jireenya koo bultii koo boruu yoo naa taanaa jette wanta ati Sumayyaan si eeyyamtuuf hin qabu. Dogongora kee guddaadha kun. Sumayyaan sa'aatii kanatti maal fuuti isheen otoo dandeessaan isa bira baatu ija babaastee gaafa si argitu siinoo hin isheen fakkaattu hinaaffaa keessa daangaa darbite jechuudha. Kanaafiyyuu wanta Sumayyaan si eeyyamtu hin qabdu Rooza. Dogongora guddaa dogongortee jirta dhugaa dubbachuu fi abdachiisuu hin qabdu. Yoo jireenya gara biraa jalqabdee tatees yoommoo dhugumaan jaallattee tatees yoommoo dhugumaan Sumayyaa sodaatte teesi tokkorra dhaabattee dubbachuu qabda malee as fakkaattu achi fakkaachuu osoo hin ta'in dhaabatanii yoo jireenya biraa qabuuf deemtates jireenya biraarra jiraa jechuu qabda malee akkanaan jireenya namaa wanta ittiin jettuuf hin qabdu. Abdiitti hortee immoo hamilee isaa cabsituuf hin qabdu. Kana fakkaataa dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko wallaahi waan hin taane hojjette Roozaanii jechuudha. Har'ammoo nan jaalladha. Ani isa dhabuun barbaadu dhugaan hin jaalladha. Saayidoo Sumayyaaf jedhee malee jetti. Maal Sumayyaan haadha kee moo abbaa kee si altere Sumayyaaf jette maal jechuudha. Maal jechuudha kun dhugaa dubbachuu fi kanaafuu Saayidoo keenya fayyii ka'ii barakiinaan moo waan kolfaati barakiinaa dhugdee gizee siin jedhanii barakiinaallee dhumne fakkeessaadha kuni dhugaa dubbachuuf hin amanu ani barakiinaa dhugee jedheellee garuu akka Roozaan naatee ishii jettuuf yoo ta'e malee otoo laaluu barakiinaa dhuga jedhu Saayidoon adi garuu. Kanaafuu maalumaafuu rabbiin si haa fayyisu rabbiin dubartii taatu si haa kennu. Hankee kan jedhe wallaahi rabbiin subatti naannessa yoo rabbi sila hankeeti hin jedhe irratti illee dhaquu qabu waan hundinuu yoo rabbi sila hankeen goone immoo barakiinaa miti too lubbuu kee baasteeyyuu silaa dhabde lubbuu baasnaa silayyuu dhabde wanti si hankee ta'uu hin jiru. Kanaafuu dhukkuba harkaan ofitti fidiinaa yaa jaama wallaahi laazim dhugaa dubbachuuf barakiinaa maalii jettanii dhukkuba harkaan ofitti fidiinaa kan rabbiyyuu gaafa guyyaa fe'iisaa isinii dhufan tatee fi itti dhiisaatii carraa keessan barbaada. Carraan bakka kufa sanatti nafu namni kufee bakka sana kufeetti nafu dhiittatee numa ka'a guyyaa tokko jechuudha. Inni gammades bakka gammadetti nafu inni boo'ees immoo bakka boo'ee sanatti nafu jechuudha. Kanaafuu otoo xiqqoo tokko dhaabadhaa of ilaalaa lubbuu keessan harkaan of miidhuuf hin barbaadina. Dhugaa rabbi wallaahi waan akkasiiti waa'ee lubbuu kanatti beektanii hanna guddisu anaatiin haadha Oromooti seenaan qabanillee wallaahi dhugaa rabbachuu fi seenaa guddaa qaba jechuudha. Manna gootii gizeenani aqii qoraa fidi aqii akkas godhi jetti gizeenani qoraa cabsee galgala keessa gaafa godha as yoo miti gizee cabsanii dhufan kana gizeen dhufuu ababbaatti maal jetti kan ganama baatireef galtii naan jetti. Ababbaan mana qollofatee harka duubatti hidheetii natumaa jechuudha. Dhugaa rabbii sirriitti maa. Maaliin godhere guyyaa tokko aare naagame guyyaa tokko otoo isheen faana fiigduu guyyaan sun guyyaa gabaatii nan fiiga warri gabaanatti
nutti dhufanii ishee kadhatanii jechuudha. Gayyaa koo kan akka rukunni jedhanii qabanii itti na kennanii isheetiin immoo rabbitti ishee kennan akka hin turne naan jedhanii jechuudha. Yoo galtu manatti na reebde ammallee jechuudha. Gaafa na reebdu badeenii yeroo sun boqqolloo keessadha. Daraaraa boqqollooti tuufatu jira. Tuufoon aramaa qabu achi keessa dhokadhee roobni rooba qorri qorraa gadi baatee hin badde jettee iyyite. Gaafa iyyitu mandarri guutuun beektu miti egaa olla gadi yaadhee hundinuu na barbaachatti ka'e. Ani suuqameen jira na biruma darbu faanadhaa jedhuuni. Dhugaa seenaa darbedha wallaahi. Achi maaliin godheree wayii amma lubbuu baasaa kanatti isinii fide wanta kana. Achi naagamee ammas guyyaa tokko mi'aan haamaa oollee ijoolleen hin jirte gaafa ijoolleen Oromadaana keessa wattiin sunillee nyaata tokko galgala keessatti nyaatama silaa daboo beektu miti haamaa gizee haamanii daboo sana daboo xaafii haamaa kana ayyoo jennaan jettee nyaata kana galgalatti waamuree jedhe ijoollee jennaan waaminaan jettee kaatee maal jetti ababbaatti modhatte amma waamtu malee amma laattu malee nyaata jettee kokkee korra dhaabatte naan jette ababbaan achiitii bishaan naa kenne naan jedhe naan geessee ka har'ammoo maa inneti dubbachaa oolte maa inneti jechaa oolte naan jedhe jechuudha. Maaliin jedhee namni hojjete foon namaa yoo nyaate nama mararaaree nyaata hin jedhe malee maaliin jedhee jennaani itti himtee na reebsistee jechuudha. Nyaata kana amma kana laatta malee naan jette jechuudha. Kan kanaan ka'e maaliin godhere mana cuccufadhee jechuudha. Ababbaa waan jedhe waan badaa naan jedhe jechuudha. Dhugaa rabbii sa'aatii sanatti jechuudha. Natti dhagaanii jechi inni jedhe sun maal naan jedhe yoo barbaadde gara uteelaa fudhuu deemi kanaan jedhe. Wallaahi dhugaa sanitti akkama abbaan koo akkas naan jedha haati ormaaf jedhee haniin jedhu barrii qorqolloo fadheen qorqorroo keessa galee jechuudha. Ufiitiin of fannisee jechuudha. Dhugaa rabbii wallaahi dhugaa rabbii saditti gaafan of fannisu achiitii jaartiin nu guddistuun jirti gayyaatti oolti. Barriin asiin qollofameera. Barriin gaafa cufamu barriin cufameera. Egaa wantan aaree jiru beeku miti iyyanii biyyi yaa'ee jechuudha. Mana caccabsee barrii manaa cabsee lubbuu kona ooshee hafee kunoo har'a yoona gahee jechuudha. Wayii lubbuu baasaatii sheexaana na waste sa'aatii sanatti dhugaa rabbii namaaf jedhee lubbuu koo dhabee oole. Garuu guyyaa kootiin geenyeeti rabbiin na hambisee jechuudha. Hanga nama ofirraasee galgala sa'aatii 10 wayii irratti obbaree jechuudha. Kanaafuu lubbuu baasuun sheexaana nama mo'atti hojii sheexaanaati. Yoo jira har'a jiraadhe kunoo alhamdulillah sa'aatii kana gahee jechuudha. Kanaafuu hojii seexaanaan hojjetiin wallaahi seexaan isiniin oofi lubbuu baasutti hin darbiti guyyaan har'aaf isinitti dukkanaati malee boru ifaadhaa jechuudha. Wallaahi har'a gadditu har'a garuu miidhamtu boru obsa yoo qabaattan waatti baatuun tatee fi lubbuu ofii baasuuf hin adeeminaa jechuu kooti. Wayii lubbuu baasutti jedhaniin kana waan darbe keessa sinii fide xiqqoo sinii tuttuqee gamana gahee jechuudha. Kanaafuu lubbuun gaafa guyyaa isaan dhufaa lubbuu keessan obbaasuuf hin fiigina. Anuu amma yoo nama gizeen taa'ee yaadadhu otoon gaafa sana darbeera ta'e maaliin argaa jedhee yaada. Dhugaa rabbii kanaaf alhamdulillah rabbiin guyyaa koo geenye na hambisee waan hin taane sheexaanitti na oofte naanillee lubbuu kona akkasuma gootee oolte tatee fi akka sheexaanis hin mo'annee fi du'aa godhaa sagadaa waan hin taane ofitti yaadina inshallah lubbuu gaafa rabbii nama keessaa fuudhu yoon ofti ofii ishee wallaahi laazim keessumaa namni ofiin harkaan miidhe immoo shittaa jannataa yoon argatu jedhu subhaanallah rabbiin nama akkasiin hin godhiini malee dogongorra waan baay'ee nama gooti aarii waan baay'ee nama godha garuu harkaan lubbuu ofii baasuun badaadha. Har'a hafnee sa'aatii kana geenyee jirra alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin galanne haa ga'u. Siniin jechuu qofan gamana sinii rukute ummataa wayii lubbuu baasutti in kana yaadadhe har'a waggaa meeqa. Kanaafuu raachiin keenya illee maashaallah obboleettii isaa gizee lammaffaa argatee jira. Baga gammaddee raachee siin jenna obboleettii kee duush bushee kee wajjiniin carraa gaarii dabarsaa.